wanta sadiin al takkaatti dhabe. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti. Barnoota kiyyallee kutaa 1 hanga 12tti maatii koo biratti ergan baradhee booda kutaa 12 ergan xumuree booddee immoo carraa yuunivarsiitii argadheen barnoota Construction Management yookiin immoo KOTAM jedhamuutiin waggaa 5 baradheen qabxii gaariidhaan eebbifameen hojiitti bobba'eera. Akkuman barnoota koo xumuretti carraan hojii yeroo sana jiru harka caalaan gurmaa'uudha. Anis jalqaba irratti carraan filadhee hojii barbaadeen qacarameen dhaabbata konistiraakshanii keessa hojjechuurra jalqabuma ganamaan gurmaa'een dhaabbata konistiraakshanii dhuunfaa kiyyaa dhaabbachuu ture. Kana yaaduuf immoo kan na gargaare obboleessi kiyyaa waggaa 10 dura magaalaa Finfinnee dhufee jiraachuu jalqabee namoota hedduu bulchiinsa magaalaa keessa dalaganii waliin wal beekuu isaati. Wal beekuu qofaa miti. Bulchiinsa magaalaa keessatti ofiisaallee qacaramee waggaa 2-3 hojjetee ture. Maarree kuni gandoota magaalaa Finfinnee bakka garaagaraa keessaa waraqaa eenyummaa bilisaan dafee akkan baafadhuu fi bakkoota garaagaraatti dhiphina tokko malee akkan gurmaa'ee carraa piroojeektii hojii argachuuf kan naaf bal'isu naaf ta'e. Obboleessi kiyyaa ana waliin haadhoo garaa tokko keessaa baanus haa ta'uutii garuu isaa fi isatti aanee kan dhalatu mana haadhaaf abbaa kootti mana maatii kootti hin guddanne. Karaa haadha keenyaa akkoo fi akaakayyuu keenyatti biratti guddatanii. Kanaaf nuyi maatiidhaan walii galaan nama 8 isaan lamaan hojii qabataniis bakka gaarii gahanis haadha keenyaa fi abbaa keenyaafis ta'e nuyiif obboloota isaaniitiif bakka guddaa hin qabaniin. Yeroo magaalaa Finfinnee deemnu mana isaanii bullee dabarra. Hojiis yeroo barbaaddannu manuma isaanii teenyee barbaaddachuun ala gargaarsa garbaraa akka obbolaatti akka qabeenya isaaniitti nuuf godhan hin jiru. Kun anaanis ta'e obboloota koo baay'eetti nu aarsa. Baruu nutis jabaannee hojjennee akka isaanii qabeenya horachuu qabna kan jedhu hawwii guddaas of keessatti yeroo suman horadhe. Haatii fi abbaan koo maatii baadiyyaadha. Jaalalli isaanii ajaa'ibaa. Nama jaalalaaf fakkeenya ta'u ni beektu mitire. Haatii fi abbaan koo fakkeenyummaan jireenya isaanii jaalala guddaa nuufis ta'e hawaasa naannootiif kan barsiisu. Hanga lamaan isaaniiyyuu addunyaa kanarraatii darbanitti waamicha bakka gaddaas ta'e bakka gammachuu wal qabatanii deemu. Abbaan koo hiriyoota dhiiraa gara biraa hin qabu. Haati kiyyas hiriyoota durbaa gara biraa hin qabdu. Waliif hiriyootadha. Walitti bu'anii sagalee isaanii ollaa miti nutuu dhageenye hin beeknu. Turtii gaa'ela isaaniitiinis waggaa 50 ol waliin jiraataniiru. Ijoollummaadhaan umrii mana 10 keessa wal fuudhanii hanga waggaa 50 gaa'elaan darbanitti waliin jiraachaa turanii. Qoosaa fi haasoon isaanii nyaata malee oolchee nama bulchaa. Akkanuma otoo wal jaallatanii immoo haati kiyya abbaa koodhaan erga ani dhaladhee booda kanaan booddee siif da'uu hin danda'u fuudhii dubartii gara biraa kaadhimmadhu jettee ni kadhattee ni turte. Yeroo kanatti abbaan koo ati maal natti hanqistee jennaan haadha manaa gara biraa fuudheen maatii gara biraa dhaabbadha jedhee ishee didaa ture. Bara ta'e haati kiyya otoo ani hin dhalatiin baay'ee dhukkubsattee waggaa 7 oliif siree ciistee turte. Maatiin isaa dhukkubsattuu kana maal goota ishee dhiistee haadha manaa gara biraa hin fuutuuyii hanga yoomiitti raammoo kana waliin rakkatta jedhanii abbaa kootti ka'anii turanii. Haa ta'uutii garuu abbaan koo dhukkubsattee miti duuteeyyuu haadha manaa koo irratti nama biraa hin ilaalu jedhee jichee haati manaansaa hanga fayyituu fi miili ishee lafa qabatee hanga deemutti akka haadha manaa ta'ee gola galee bilcheessee danfisee haadha manaasaa gargaaraa wal dhaannachaa ture. Hiriyoonni isaa rabbi hojii kee argeeti nama du'uu qabu siif hambisee waggaa dheeraa si waliin jiraachise jechuun hanga ammaatti akka seenaatti namoonni maatii keenya beekan nutti odeessu. Anis
hawwiin koo gaa'ela akka isaanii dhaabbachuu ture. Gurmaa'een piroojeektiin hojjedhu otoo barbaachaa jiru immoo maddiitti barnoota arkitekcharii obboleessi kiyya hangafaa maal siif godha otoo inni naan jedhu barachaan ture. Sababiin isaa immoo wantin gara fuulduraatti fuulleeffadhee ilaalee waan jiruufi. Kanaan eebbifameen baatii 5 booddee piroojeektii tokko anaa fi hiriyoota koo 7 waliin gurmoofneef qarshii 200,000 nuuf kennisiisu nan argadhe. Yeroo sana qarshii 200,000 jechuun maallaqa guddaadha. Kallacha maallaqa sanaan homaa tokko otoo hin godhin konkolaataa piikaappii waggaa dheeraa hojjetteettu caccabduu tokko ittiin hin bitadhe. Kanaan obboleessi kiyyaa amma of dandeesseetta, kanaan booddee konkolaataa kanaan hojjedhu iyyuu nyaadhu wantan si gargaaru hin qabu jedhee gargaarsa xiqqoo waanuma taaksiif magaalaa Finfinnee keessaaf naaf kennullee na dhowwate. Otuu qabdanii dhabdanii beektu qabaachuun kiyya konkolaataa makanaa, dhabuun kiyya immoo hojiiwwan xiqqoo konkolaataa kanaan hojjechuun hin danda'a. Haa ta'uutii garuu hojiiwwan ani konkolaataa kanaatiin hojjedhu nan madaalu. Barnoota kiyya waliin hin deemu. Ani hojiiwwan gurguddaa hojjechuu abjuun qaba. Kanaan maatii kootti deebi'een maal naaf wayyaa obboleessi kiyya gatii tiraanspoortiillee na gargaaruu didee jedhee yeroon gaafadhuuni obboloota koo warreen kaan naaf kadhatanii. Haa ta'uutii garuu obboloota kiyya lamaan mana haadhaaf abbaa kootti hin guddanneen ala magaalaa Finfinnee keessatti na gargaaruuf humna kan qabu biraan hin jiru. Abbaan koo haadha koo waliin baay'ee waan na jaallataniif lafa isaanii kutanii naaf gurguraa. Ergan baradhee xumuree horii qaban dabareedhaan naaf gurguraa. Waggaa tokko baay'ee rakkadheen isaan rakkiseen harka duwwaatti isaan hambisee. Xiiqii keessa kiyyaa waan beekaniif abbaan koo hanga harkisaa duwwaa ta'utti na gargaaraa, nafaana kufee nafaana ka'aa ture. Obboloonni kiyya warri kaan inni maal ta'ee jennaan qabeenya amma kana isarratti fixxuu bor argatee galagalee isiniin ilaaluu jedhanii maatii kootti na komachaa turanii. Maatii kiyyatti na komachuu qofa otoo hin taane warreen achumatti hafan immoo nu yoo qabeenya isa kam hirmaannaa maatii mitii jechuun narratti ka'aa turanii. Abbaan kiyyaa fi haati koo kan innuu tattaafatee konkolaataa bitate harka duwwaatti yeroo hafu nama ol deemu akkam gargaaruu didduu bor namuma kanatu hunda keessaniif hundee isiniif ta'aa, yoo dandeessan waan qabdaniin gargaaraa malee nuyiin as deebitanii hin komatiinaa jechuun deebisuufi qarshiima 500,000 yoo rakkadhu haadhaaf abbaa kootti ni madhaam. Kanaan ala wanti itti madhu hin qabu. Turtii waggaa tokko booddee garuu ammas piroojeektii argadheen qarshii 400,000 kan naaf argamsiisuun argadhe. Ammas gara duubaa otoo hin taane fuulduratu natti mul'achaa ture. Maatii kiyyaaf waa gochuu waan isaan natti gurguran deebisee bituu otoo hin taane konkolaataa kana jijjiireen eeyyama konistiraakshinii sadarkaa qabu baafachuuf hin karoorse. Karoora sanaaf immoo konkolaataa kanallee gurgureen maallaqa guutuuma 400,000 kana itti dabaleen konkolaataa biraa biteen obboloonni koo innoo qaba quufaadha yeroo yeroodhaan konkolaataa jijjiiraa maqaa jedhus nan argadhe. Maatiin koo waa hunda isaanii beeku. Eeyyama konistiraakshinii baafadheen dorgomuu jalqabe. Ammas maallaqa of harkaan qabu. Obboloonni koo qabaatanis fuulli isaanii garuu anarraatii kan garagaledha. Kanaan otuman jedhu naannoo baatii 8 ammas lafa taa'een hiriyoota koorraa maallaqa liqeeffadheen baatii 8 ittiin jiraadheen fuula namaa dhokachaa hiriyoonni koo maallaqa narraa qaban akka nan argineef ija isaanii duraa deemaa qe'een oolurraa fagaachaa baatii 8 ergan dabarsee booda hojii piroojeektii miliyoona 2 yoon hojjedhe yoo xiqqaate miliyoona 1.2 harka kiyyatti naaf argamsiisuu danda'u nan argadhe. Akka dhuunfaatti hojii kiyya jalqabaadha. Mo'adheen jalqabi jedhameen haa ta'uutii garuu namoonni maallaqa naaf gadhiisan maallaqa kana akkasiif gadhiisnu yoo barbaadde qarshii 50,000 dursiitii akkaawuntii keenya nuuf galchii jedhanii na gaafatanii. Dhugaa maallaqa kana akka hin qabne yoo naaf gadhiistan garuu akkan isiniif kennu gaafan kadhadhuuni lakkii haalli hojii akkanaa hin jiru. Erga maallaqa siif gadhiisnee booda maallaqa waan na ta'eef ati nuuf kennuu dhiisuu ni dandeessaa jedhanii naaf deebisanii. Anis maaloo na gargaaraa maallaqa hin qabu jedhee kadhannaan
nama konistirakshinii hojjetu akkamittiin gargaarraa isatu nu gargaara malee jedhanii na didanii anis tooftaa gara biraa barbaaduun jalqabe. Haatii fi abbaan koo harka duwwaa rakkachaa jiru. Obboloota koon kadhadhee homaa obbolaanis ta'e hiriyyaan firri maallaqa 50,000 nama naaf liqeessu torbee lama keessatti kan hin deebisu nama naaf kennuun dhabee taa'een boo'uu yaa Waaqayyoo carraa kana argadheen of jalaa dabarsaa jedheen baay'ee aaruu mana ofitti cufadheen guyyaa 2-3 boo'ee guyyaa 2-3 booddee namoonni maallaqa kana gadhiisan dhuguma maallaqa hin qabdu taanaan konkolaataa kee bakka bu'insa nuuf kenniitii maallaqa kana siif gadhiisnaa akkuma gadhiisnetti bakka bu'insa siif deebisna atis maallaqa keenya nuuf kennitanaan jedhanii baay'ee ulfaatus filannoo gara biraa waan hin qabneef tolen jedhee deemeen bakka bu'insa guutuu namoota maallaqa kana gadhiisanii keessaa tokkoof hin dabarsee maallaqa kiyyaa naaf gadhiisuuf torbee 2 erga isaanitti fudhatee booda maallaqa kana walakkaa naaf gadhiisanii anis akkuma naaf gadhiisaniin qarshii 50,000 tiraanisfariin godheefi kallacha itti gaafatamaan waajjira hojii sanaa maallaqni kuni maalii jedhee na gaafate anis maaliree akka waliigaltee keenyaatti mitiiree yeroon jedhuuni hin dhageenye bar tapha jijjiirreerraa konkolaataa kee maqaa nama biraatti jijjiirreerraa amma nuti kan barbaannu qarshii 50,000 kaardii moobaayilii kan hin binne otoo hin taane qarshii 500 sirraa barbaannaa konkolaataa kee argachuu yoo feete qarshii 500 akkaawuntii amma galchite irratti guyyaa 3 keessatti galchii sanaan booddee maallaqa kana fillee ulaagaa tokko yoo guutiin siif galchinaa naan jedhanii dura toon taane amma mataan na dhukkubee garattiin galagaluun dhabee itti dhiisuuf konkolaataan kuni miiliyoona 1 ol baasaa kanfaluuf immoo piroojeektii hojjedhuun jedhamillee hojjechuun jalqabne dhakaa tokko otoon buususiin qarshii 500 tokko arfaffaa piroojeektii sanaa konkolaataa kiyya qabatanii na gaafatanii filannoo gara biraan qabu qofaa kiyyadha deemeen maallaqa sana tiraanisfariin godhee fi konkolaataa kiyya maqaa kootti naaf deebisanii sammuun kiyya tuqamee hojii kana hojjechuu jalqabeen baatii tokkoof wayii keessatti bu'aa xiqqoo argadheen hojii kanarraa adda bahee amma gaa yeroo kamiiyyuun alatti kasaaraan guddaan na dhaqqabus maallaqni hanga ta'e harka koorra jira mitiiree yeroon hojii kana hojjedhu mana isaaniitii nyaata nyaachaa kan hin ture hoteela xiqqoo kan qaban mucaa Finfinnee tokko waliin baree sabaan Tigireedha. Jaalala keessa seennee wanta na mudateef natti siqxee bor ati kanaa ol hojjechuu dandeessaa kanatti hin gaddiini naan jettee jaalala yeroo murtaa'eenis mana tokkotti walitti gallee waliin jiraachuu eegallee amma immoo maallaqan argadhe sanaan qarshii xiqqoo qofa of harkatti hambiseen meeshaa mana keessaa guuteen yeroo sanatti qaalii kan jedhamu qarshii 7,000 kondominiyeemii abbaa ciisicha 2 kireeffadheen waliin jiraachuun eegalee ammallee maatii kiyya rakkataa jiran gargaaruuf harka kiyya gara isaaniitti hin goone milkii naaf taate ta'e hin beeku haati manaan kiyya ishii waliin jiraachuu jalqabeen baatii 3 akkuma xumureen piroojeektii qarshii miiliyoona 5 argadhe sun ammallee ulaagaa qaba dhaabbanni konistirakshinii biyya kanaa maallaqa yoo fudhate malee maallaqa namaaf hin gadhiisu akka duraa rakkoo keessa hin seenu jedheen maallaqa isaan na gaafatan konkolaataa kiyya baankii qabsiiseen kenneefiin maallaqa sana baafadhe maallaqa mana bareechuuf waan ani itti fayyadameef maallaqni guddaan narraan turre hojiin sun baadiyyaa ture baadiyyaa deemeen baatii 3 keessatti xumureen deebi'e kanaan haati manaan kiyya ulfooftee hin dura cidha gaariitiin akka na fuutu nan barbaada naan jedhe ammas maallaqa miiliyoona 2 ol buufadheen haadhaa fi abbaa koof uffata tokko otoon jijjiireen gaa'elatti seeneen maallaqa narraa buufadhee sanaan immoo hanga maallaqni 200 qofti harka kiyya irratti haftutti cidha ittiin hin gaggeesse. Hundumtuu nyaatee dhugee itti gammadee na eebbisee deemee haadhaaf abbaa koo dabalatee jechuudha. Kanaan ammallee qarshii 200 sana qusadheen hanga daa'imni kiyya dhalatutti ittiin ga'een akkuma daa'imni kiyya dhalateen ammas piroojeektii qarshii miiliyoona 2 argadhe akka tasaa ta'ee namni hedduun irratti hirmaanne calluma jedheen maallaqa guddaa guutee ture hojii sana qarshii 500 xumureen qarshii miiliyoona 1.5 yeroon buufadhu haati manaan kiyya maallaqa kana of harkatti argite ofii kee konkolaataa qabdaa anaafoo yoom bittaa jettee yeroo na gaafattu miiliyoona 1.2 deemeen konkolaataa biteen kenneefi har'allee sadarkaa kana
kanarra ga'een haadha kiyya abbaa kiyya hin gargaarreem. Anis konkolaataa qaba, haati manaan kiyyas konkolaataa qabdi, jireenya gaarii jiraannaa. Kanaan booddee ture haati kiyya dhukkubsatte jedhameen qarshii 20 ergeen guyyaa 2 booddee qaqqabadhu baay'ee dhukkubsatteetti jedhameen yeroon deemu boqoteen argee lafa lixuun dhabeem samiina liqimsuun dhabeem haadha koo takkaa otoon gargaariin anatti otoon boqotiin addunyaa kanarraa na jalaa dabartee baay'ee kan hin jaalladhu baay'ee kan na jaallattu ijoollee ishee hundaa ol ija addaatiin kan na ilaaltu sabbata ishee keessaa waan gudunfatte anaaf qofa kan naaf kennitu haadha koon dhabeem. Namni haadha isaa dhabeellee ni barata mitiire haalli abbaa koo natti hin dhaga'amne ammayyuu baay'ee majiraata natti fakkaata. Kanaan abbaa kiyyaaf bara dhufu maallaqan argadheen mana gaarii nan ijaaraafi jedheen karoora qabadheem jabaadheen hojjechuus eegaleem. Waggaa tokko keessatti hojiiwwan ani hojjechaa ture baay'ee saffisuun piroojeektiiwwan gurguddaa hanga miiliyoona 50tti injifachuu jalqabeen abbootii qabeenyaa biyya kanaa gurguddoo waliin dorgomuu eegaleen waggaa tokko keessatti kaapitaalli qabeenya kiyyaa miiliyoona 100tiin sadarkaa lakkaa'amurra ga'eem. Ani fiigichi kiyyaa qabeenya kana walitti horeen har'a kana yeroon jedhu bor hojii gara biraan natti dhufeen abbaa koollee as deebiin otoon ilaaliin waggaa tokko keessatti haala baay'ee biizii ta'een dabarseem. Tole jedheen biizii mata'een otoon jiruun obboleessi kiyya biyya jiruun abbaa koof mana jaarii jedheen maallaqatti argeen hojjechiisuuf jalqabee. Haa ta'uutii garuu maal haa godhu lafti qotamee utubaan manaa dhaabbatee qorqorroon rukutamu akka ga'etti abbaan koo na dhukkube otoo hin jedhiin ijoollee mana jiran isatti dhiyoo jiran waamsifatee walitti hin bu'inaa wal jaalladhaa ani umriin koo asumarratti dhaabbateera jechuun hundumaatti nagaa dhaammatee addunyaa kanarraatii darbee. Hariiroon anaa fi abbaa koo gidduu jiru akka obboloota koo kaanii miti. Anaaf abbaan koo hiriyaa koo natti fakkaata. Rakkina koo dhiphina koo nama itti naasa'uudha. Obboleessi kiyyaan maallaqan itti erge kallacha bilbilee koottu abbaa kee awwaalladhu naan jedhe. Akka tasaa ta'ee daandii guddaa magaalaa Finfinnee irratti saffisaan konkolaachisaan ture. Namni gara biraanis ana waliin hin turre. Bakkan konkolaachisaa jirutti qaamni kiyya guutuun hadoodee hojii dhaabee saffisa kanaan konkolaataan duubaanis fuulduraanis natti bu'ee dugda kiyyaa fi miilli kiyya lamaan baay'ee miidhamee. Awwaalcha abbaa koo irrattis otoon hirmaatiin lubbuudhaaf rabbi na oolchee mana yaalaan galeem hanga torban 2 guutummaa guutuutti of hin beekun tureem. Maal akkan ta'e maal akka na mudate torbee 2 boodee obbolaa koo wayyaa gaddaa uffatanii na fuuldura dhaabatanitu anatti hime. Baay'een gaddeem baay'een aareem. Abbaa koofis otoon ta'in haadha koofis otoon ta'in otoon qabeenyaan makanaa qabu of biraa isaaniin dhabeem. Mee akkamii fayyaan kee jedheen hojii koo dhiiseen guyyaa tokkollee ofitti waameen mana yaalaa geesseen otoo wal'aansisiin abbaan koo na dhukkube otoo naan hin jedhiin addunyaa kanarraatii na jalaa darbee. Maallaqa guddaa nan qabaa. Haa ta'uutii garuu ani bakka hin jirretti hojiin gara biraa hojjetamuu maallaqni gara biraa dhufuu hin danda'u mitiire. Baatii 4 sireerra hin ciisee baatii 4 booddee yeroon wiilchariidhaan mana keessaa deddeebi'uu danda'u haati manaan kiyya guyyaa tokko qofa akka na waliin ciisuu taatee ulfaa'eera naan jettee. Baay'een shakkee amanuun dadhabee. Haa ta'uutii garuu taa'umsuma kanarraayyuu na darbattee lubbuma kooyyuu baasuu waan dandeessuuf tole jedhee fudheen tooftaattiin haadha manaa koon hordofuu barbaaduun eegalee. Akka tasaa ta'ee yeroo nuti waliin barannu barnoota kompiitar saayinsii kan barate biyya hambaa kan jiru hiriyaa kiyya tokkotti bilbileen haalan keessa jiruun haasofsiisee. Milkaa'ina jireenya koo kan ganamaatti baay'ee naaf gammaduun rabbi ammallee kanaa ol siifaaf eebbisunaaf jechuun tooftaa haadha manaa kiyyattiin hin sakatta'u oolmaa ishee ittiin hin beeku lakkoofsa bilbilaa ishee qofa erguufiin naaf hidhee gara moobaayilii kootti naaf ergee. Haati manaan kiyya jaalallee ishee duriitti jaalallee ishee ijoollummaatti jaalalaan deebitee yeroo rakkinaa kana isaatiin hirkoo godhattee dabarsaa jirti. Haala dubbii isaaniitiinis jaalalleen ishee suni daa'imni lammataa kan koodha jedha. Isheen immoo lakkii kan abbaa manaa koodha jetti. Kana gidduutti lamaan isaaniiyyuu waliin galanii baatii tokko miilli kiyya ol jedhee xiqqoo deemuu otoo danda'u haa ta'uutii garuu dhimma kana otoo hin xumuriin dhaabbadhee deemuu hin qabu jedheen sakatta'uu kootti hin fufee. Booddee irratti manas fiddee wal barii mucaa firaadha naan jettee wal barsiistee mana koollee deddeebi'uu yeroo jalqabutti guyyaa tokko
dookumentii koo manaa baafadheen obboleessa kiyya bira taa'een hojii barbaaddachaa ture bira dhaquun poolisiitti naaf ergee harkaaf harkatti akka naaf qabsiisu obboleessa kiyyatti machuun haadha manaa koo siree irratti harkaaf harkatti qabamanii mana adabaa seentee. Kanaan guyyoota muraasa hidhamtee gadhiifamtee daa'imni kuni ani kan koo miti yeroon jedhuun gaafa dhalatu DNA'nsaa haa ilaalamu jedhame. Anis tole jedheen DNA'nsaa yeroo ilaalamu daa'imni dhalate kan koo miti. Walirraa adda baanee qabeenya nuradhe walakkaatti rattee dubartiin akka tasaatti jireenya kootti dhufte dadhabbii tokko malee anarraa adda baate. Mucaa kiyya jalqaba irratti deessellee yoo barbaadde guddifachuu dandeessanaan jettee natti dhiistee deemte. Haa ta'u dhala koo guddifachuu natti ulfaatu. Haa ta'utii garuu jaalala abbaarraa jaalala haadhummaatu waan caaluuf hanga kanaatti garaa nutti jabaate. Edaa keessa namaa beekuun qalbii namaa hubachuun baay'ee ulfaataadha. Murteessaadha kanneen jedhaman jireenya ofii keessatti haadha abbaa fi haadha manaa ofii bifa kanaan hin dhabe. Lamaan duuti yeroo narraa fudhatu. Haadha manaa koo immoo abshaalummaadhaan jireenya koo keessaa baate. Cabni kiyya konkolaataan na rukute yeroo yeroodhaan naaf fooyya'aa dhufe waggaa tokko yeroon guutummaa guutuutti fayyeen konkolaataa qofa haga har'aatti konkolaachisuu hin danda'u. Har'a taateen kun erga narratti raawwatee waggaa 3 fixeera. Waggaa 3 kana keessatti hojiiwwan gurguddaa akka biyyaatti jiran deemeen dorgomeen hojjechuu kan hin danda'u. Jireenyi na jibisiisee hojjechuun maatii ofiif kan hin buusne tokkommoo dhufee walakkaatti rate. Kan namarraa adda baatee maaliif hin fiigaa maaliif hin dhamaa jedheen daa'ima kiyya mana keessatti haasofsiisaa nyaata hojjechaa fi mana gamoo guddaa keessa ana daa'ima koo fi gargaartota mana koo 2 waliin jiraachaan jira. Yeroo hedduu kan hin dabarsu daa'ima kiyya waliin xiqqoo boqonnaa kan argadhu yeroon ishee ilaalu. Hundumtuu na dhiisanii deemaniiru ana biratti kan hafe isheedha. Anaaf daa'imni kiyya har'a lubbuu koodha. Mana barumsaa nan geessaanii mana barumsaatii nan fidaa. Hojiin koo kana qofaa ta'ee maallaqa qaba, ogummaa qaba, eeyyama qaba. Haa ta'utii garuu hojjedhee jiraachuun sababa kanaatti baay'ee na jibbisiise. Seenaa kiyya kana qooduuf kan hin murteesse yeroo darbe toora intarneetii irratti dargaggeessi tokko miindaansaa baay'ee xiqqoo ta'ee ishuma xiqqoo sanarraayyuu hiriyoonni isaa siinuu hin gahu bakka maal haadha kee gargaartaa yeroo jedhaniini tarii yeroo nani qabeenya horadhu immoo haati kiyya lubbuudhaan jiraachuu dhiisuu ni maltii kan jedhu dhagaheen duuti haadhaaf abbaa koo akka haaraa natti ta'ee torbee 2 seenaa kana dhagaheen dhukkubsadheen abshaalomuun dadhabe jedheen of komadheen boriif garuu seenaan kun gochaan kun sirrii akka ta'ee fi haadha ofii abbaa ofii nutti ama'an nutti ifaajan waama xiqqoo yeroo argannu garagallee ilaaluu akka qabnuu fi yeroo yeroodhaan to'achuu har'a gahuu keenyatti isaan utubaa waan nuuf ta'aniiruuf isaan malee guyyaa har'aa kana yaaduu waan hin dandeenyeef yoo nuuf milkaa'es yoo nuuf milkaa'uu baatus waan qabnuun sagalee keenyaan illee ta'uu mala gargaaruunii jabaadhaa isiniif jirra jechuun barbaachisaadha jechuuf seenaa koo qooduun murteesse. Ani har'a baay'ee gaabbeera. Qabeenya horadhe kana keessaa haatiif abbaan koo nyaata gurshaa afaan tokkoon arganne. Inumaa walakkaatti kan na jalaa qooddatee deeme anarratti dhiira gara biraa kan dabalatte haadha manaa koodha. Jaalala akka tasaatu wal nama barsiisa. Haa ta'utii garuu dubbiin gaa'elaa kun keessumaa immoo bara kana dhabuu argachuu fayyaa ta'uu fi fayyaa dhabuu irratti kan hundaa'e waan na ta'eef mana ofiif jiraachuun waanuma jiru ta'eef haa ta'utii garuu maatii ofii keessaa dagachuu kan jedhu barbaachisaa miti. Hanga lubbuudhaan jiranitti hanga humna keenya maatii keenya bira dhaabbachuun bashannansiisuun waan isaan jireenya isaanii keessatti hin argine wanta humni keenya danda'u argisiisuun barbaachisaadha jedha. Kana ta'uu baannaan garuu otoo ijji keessan argu har'an gargaara boruun gargaara iftaan hin gargaara akka kiyya otoo jettanii dabareedhaan waggaa tokko keessatti maatii ofii nama jaallatan otoo umurii guutuu isaaf jiraatanii nama hin gaabbine of biraa dhabuu hin dandeessu. Ani haadhaaf abbaa koof gaa'ela dhabeen umrii koo guutuu oton jiraadhee nan gaabbisiisu. Sababiin isaa immoo har'a kiyyaaf riqicha kan naaf ta'an isaanii kaleessas kan na jabeessan obboloota koollaa ija addaan na ilaalanii wanta namni yaadne yeroo na hin yaadu kaleessa bakka kanan gaha ani abbaa qabeenyaan ta'a maallaqa hanga kanaa horachuu hin danda'a yeroon jedhu
obboloonni koo akka abjuutti yeroo na lakkaa'an fakkartuu jedhanii dubbii kiyya yeroo narratti dhaamsan haatiif abbaan koo garuu namni kan dubbate jiraata jabaadhu naan jechuun waan qabaniin na jajjabeessanii har'aan na gahanii ofiimmoo na biraa deemanii isin garuu seenaa kiyya kan dhaggeeffattan gaabbii akkanaa akka isin hin dhaqqabne haadha keessan abbaa keessan obbolaa keessan gargaarsi isaan barbaachisu gargaaraanii yooma humna dhabdanii maallaqaan gargaaruu baattan immoo tarii rakkina yookiin immoo dhiphina jireenya isaanii keessatti dhufe yaadaan illee qooduun otuu kana gooteew kana yaalimee jechuun bira dhaabbachuunuu abdii namaaf kennaa. Obbolummaan waliin dhalachuu qofa miti erga waliin dhalataniillee rakkina ofii waliif qooduun barbaachisaadha. Kaleessa obboleessi kiyya qabeenya qaban jedhu har'a maallaqaan waggaa 3 dura hojjedheen dachaadhaan isan caalaa. Kaleessa garuu ani maallaqa 30,000, 50,000, 20,000 yeroon barbaadutti bakka naaf kennuu dhiisee hiriyoota isaaf garuu 500,000 miiliyoona 1 yeroo inni liqeessu nan dhagaa ija kootiin nan argaa. Hundumtuu darbeera hojjedhees argisiiseera. Har'a yeroo rakkate isas ta'e obboloonni koo gara kaanii anaan akka baankii mana isaaniitti na ilaalu. Haatiif abbaan koo isaaniin illee ilmaanumaan godhataniif nan gargaaraanii kan hin qaburraa na gaafatanii jennaan kan isaan na gaafataniin olitti dabaleen kennaa fi rakkina mana isaaniitiif ani jira. Haa ta'uutii garuu kana gochuun koo gammachuu guutuu har'a anaaf hin kennu. Sababiin isaa immoo warreen kun bakka hin dadhabetti bakka hin kufetti ana biraan jiranii ana bira naaf dhaabbachuu kan danda'an hanga dhumaatti utuun naafa ta'e illee na baachuu kan danda'an haadhaaf abbaa kiyya qofa turanii. Isaan garuu har'a bakka dhugaa ana jalaa deemaniiru. Bakka gaariitti illee otoo isaanii yaallatiin ergan qabeenya godhadhee wanta maayee baasu otoon godheefiin tarii garaan isaanii akkanatti gaddettiin isaan dhabe baay'een gaddaa. Karaa obboloota keessanii isaa ta'u karaa maatii keessanii akkanumallee karaa haadha manaa keessanii gadda kanaaf isin hin dhaqqabeeniin kadhannaa kiyyaa haalan jiru keessaa bahee gara hojii kootti deebi'ee nama biyyaa akkan ta'uuf illee naaf kadhadhaa. Ana obboleessa keessan magaalaa Finfinnee irraatii ulfaadhaa nagayaatti galatoomaa. Yuyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii keenya. Nagaaf jalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jecha guyyaa irraallee seenaa ajaa'ibaa obboleessi keenya tokko nuuf qoodee siniif dubbiseen hin ta'a. Akkasin irraa barattaniif hubannoo cimaa ta'e tokko irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Obboleessa keenya seenaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomisiin jecha kabajamtootaaf hordoftoonni qophii keenyaa seenaa kana dhaggeeffattan yaada keessan komentii jalatti qoodaafii jecha qophiin sa'aatii kanaaf siniif qabadheen dhiyaadhe kanuma fakkaatti. Hanga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii na dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa jecha laayik, sheerii fi sabiskiraayib gochuun illee na jajjabeessaa. Qophii seenaa gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii horaa bulaa.